Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assama harka fudhii jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan turtiin maal fakkaata isiniin jechuun barbaada. Namoota nan beeknefis maqaan koo Redwaan Jamaal jedhama. Sudaan Kaartum irraa sadarkaa dhaabbatichaatiin raabsaa urjii 8ffaa Afrikaa irratti kan argamu. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaa, guyyaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu, sagantaa addaaf sagantaa baay'ee namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisu fi haala gaariidhaaf haala namatti toluudhaan Sudaan Kaartum irratti egaa eventii addaa jechuudha dhaabbata keenyaan kan qophaa'ee egaa yeroo ammaa jechuudha barri jechuudha saala duratti haala kanaadhaan ummanni walga'ee seenuudhaaf kan deema jechuudha. Egaa sagantichi haala gaariidhaan haala namatti toluun haala nama gammachiisuun qophaa'eetiin jira jechuudha. Egaa ka hammaan tanaa kallattimaadhaan karaa sagantaatti seenuudhaaf deemna. Egaa ka fuuldura keenyatti maaltu akka jiruu fi maaltu akka taa'ame ummanni haala kanaan ala kanatti qophaa'eetiin jira. Keessatti hoo saalaan maal fakkaata isa jedhamu seennee waliin laalaa. Egaa dhugaan isiniin jedha lammiileen keenya biyya kana keessatti jechuudha baay'ee nama biyya ormaa keessa gaafa jiraatu qaxaramee gaafa jiraatu lammiileen kun haala kanaadhaan egaa yeroo ammaa biizinasa kana qofa hojjechuudhaan kan beekamanii keessumaayyuu warroonni jechuudha biyyooti garaagaraatirraa dhufanii asirratti hojjechaa jiran ni jiru jechuudha. Egaa kallattimaadhaan keessa saalaa guyyaa har'aa qophaa'ee kan waliin seennee ilaallu kan ta'udha. Egaa saalichillee maal akka ta'e walumaan seennee ilaalla. Saalaa baay'ee namatti toluu fi kan baay'ee nama gammachiisudha. Tole haala kanaadhaan egaa saalichi guyyaa har'aa qophaa'ellee isa kana fakkaata. Dhaabbata nitork marketii yookiin immoo tiyaans kan jedhamu haala namatti toluuf haala nama gammachiisuun guyyaa har'aa haala kanaadhaan qophaa'eetiin jira. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Egaa dhugaan isiniin jedha saganticha kanarraa qooda fudhachuun waan guddaadha. Dhugaan isiniin jedha gaafa namni tokko jechuudha mana qacarrii jalaa bahee haala kanaadhaan sabni tokko lammiin tokko gamtaa'ee hojjetu biyya kana keessatti dhaabbanni inni hojjetamaa hanga lammii kanaa garuu namni hojjetu hin jiru. Egaa Itoophiyaawwan jechuudha biyyooti arabaa garaagaraa irraa dhufuudhaan haala kanaan hojjetaa jiru. Egaa haala kanaadhaan kan fuuldura kootti argaa jirtan kun immoo liidaroota ciccimoo yeroo calqabaatiif Itoophiyaa irratti jechuudha namoota hedduudhaaf fakkeenya ta'aniitiin biyya kana irratti waan guddaa hojjechaa jiranii. Egaa liidara addisii guddisaa yeroo ammaa sadarkaa gololaawwan irratti kan argamuu fi akkasumallee immoo jechuudha biinii biraanoo jedha jechuudha inni kun jechuudha. Egaa liidaroota ciccimoodha. Liidaroonni kun yeroo gabaabaa dura jechuudha Itoophiyaa irra kan turanii fi ammaan tanaa immoo jechuudha as dhufanii Sudaan irratti sagantaa kana fakkaatu qopheessaatiin kan jiranidha jechuudha. Egaa kan walumaa galatti guyyaa har'aa addaraashni keenya isa kana kan fakkaatu egaa namoota hedduu kan hirmaachisuudha jechuudha. Egaa hundummaan keessanuu haala gaariidhaan haala namatti toluudhaan akka daawwattan abdii guddaa isinirraa qaba. Hundummaan keenya jijjiiramaaf hanga hojjennu keessatti jijjiirama egaa kaaqansiraa qofa hojjechuudhaan osoo hin taane dhaabbata kana waliin kana fakkaatu waliin hojjechuun akka danda'amu akka hubattan isiniin jechuun barbaada. Turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha.